Sababii hojjettuu akka kiyyaa mana madaamii keessa waliin hojjennuu fi murtiin du'aa yookiis immoo baldiin bade suni yoo kaffooyya'u ta'e immoo waggaa 10 akka hidhamuu fi hidhaan natti murteeffamee ture. Isin warri mana madaamii keessa nama tokkoon hojjettan gammachuu akkamii qabdu laata? Akkasuma immoo warri akka koo rakkinni akkasii isin mudate rabbiin obsasaa isinii haa kennu jecha seenaa koo isiniif qoodutii kanan barbaadudha. Gorsaas irra hafuutannu Sababa hojjettuu mana tokko keessa waliin hojjetanii fi murtiin du'aa yookiis immoo wanti ishiin balleessite sun yoo fooyyee qabaate waggaa 10 itti murteessani. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaa waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Annagaadha rabbiin galanni guddaan haa ta'u jechaati. Har'a seenaa tokko isinii qabadhee dhufe. Keessumaa namoonni nama lamaan hojii hojjettanii yookiis immoo lammii biraa wajjin hojii kan hojjettan biyya Arabaa keessatti of eeggannoo akkaataa isiniif ta'uu fi barumsa guddaa akka isiniif ta'uu fi seenaa obboleettii keenya tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Kanaafiyyuu viidiyoo kana hamma dhumaatti dhaggeeffattanii waan hubattanii yaada keessan koomentii jala akka keessan walii keessan irraa warroonni mudannoo akkanaa qabdanillee akka walirraa barattanii abdii qaba jechaati. Haara kan dhuftan immoo mana kana subscribe gochuuti hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa mee seenaa obboleettii keenya itti fufee wal wajjin dubbisna. Maqaan ishii Burtukaan Mallasaa jedhama. Waggaa 2 duraa akkuma nama kamiyyuu hojjettee of jijjiiruuf biyyoota Arabaa keessaa gara biyya Baareen imalte. Gaafa imalee jedhu maatiin biratti ramadamee hojjedhu wajjin baay'ee waliif gallee ijoollee maatii kanaa illee hedduu na jaallatan jetti Burteen. Sababa kanaafis mindaa koo yeroo naaf kaffalu baay'ee na kabaju jetti. Haaluma kanaan otuu jirruu ji'a 8 booda maatii suni hojii manichaa nama dabalataa waan barbaachiseef intala biyya Filiiphiiniis tokko fidanii na biratti dabalani. Hojjettuun kun gaafa galtu maatii fi ijoollee mana sanaa jaalala guddaa waan naaf qabaniif hinaaffaa hamaa keessa galte. Yaaliiwwan jireenya koo miidhan tokkos narratti geggeessuu jalqabde jetti. Gaaf tokko garuu waan addaa tokkotu na mudate. Innis turtii paaspoortii kootii waan xumurameef hojjechiiftuu yookiis madaamiin koo waliin ta'uun gara bakka paaspoortii itti haareffamutti deemne fuunee deebinee yeroo manatti dhiyaannu hojjechiiftuu koo suni gara hojjettuu ishii mana jirtuu sanatti bilbiltee ati ijoollee nyaata nyaachisi. Burtukaan immoo dhuftee raffiftu jettee hojiif gara biraatti deemte. Anis mana bira yeroon ga'u gamoo 3ffaa irratti waan amanuu hin dandeenye tokko arge jetti. Innis daa'imti waggaa 4 gamoo 3ffaa irraa dhiigan makamee ciisa jetti. Yeroo kana ani fiigee dhaqeen mucaa kanaa oliif gadi qabee ilaalaa bilbila koo fuudheen hojjechiiftuu yookiis madaamii kootti bilbilee jetti. Yeroo kana edaa intalli Filiiphiinis suni gamoo 4ffaa irra dhaabattee bilbila ishiitiin yeroo mucaa kana qaqqabu viidiyoo na waraabaa turte jetti. Kana gidduutti hojjechiiftuun koo dhuftee waliin mucaa bakka jiru kaafnee gara hospitaalatti geessine. Otoo nuti achi jirruu intalli manatti hafte suni viidiyoo na waraabaa turte sana abbaa manaa mana sanaaf ergite. Akka waan ani mucaa sanaa balaaf saaxileetti itti himte. Abbaa manaa ofii ati poolisiidha. Innis viidiyoo sana fudhatee aarii guddaadhaan guutamee ariitiin gara hospitaalaa nuti keessa jirru dhufee dhiirri dubartii rukutu hin eeyyamamu waan ta'eef hojjechiiftuu koo sanatti viidiyoo sana argisiise.
akka waan ani mucaa sana miidhetti ishii hubachiise jetti. Isheenis galagaltee kaballaa amaa na kabalte. Akka hani ija ishii duraa na fuudhanii deeman dubbatte jetti Burteen. Achumaan gara mana adabaatti na geessani. Achittis reebichaa fi dararaa tokko narra ga'aniiru jetti. Sana booda viidiyoo sanaa ragaa godhachuudhaan hidhaa waggaa 10 natti murteessanii na hidhani. Murtii hidhaa waggaa 10 kuni gaafa natti murtaa'u filannoowwan lamatu naaf kenname jetti haati wabii. Waggaa 10 kana keessatti daa'imni kun yoo duute atis ni ajjeefamta. Yoo bayyanattee fayyite garuu waggoota 10 kee xumurtee baataa naan jedhani jetti. Achumatti hidhamee otoo jiruu daa'imni suni xiqqoo akka of baruu taanaan poolisoonni yakka sana ordofaa turan kan si kuffise ishii kana miti jedhanii suura koo yeroo itti argisiisan ana akka hin taane dubbatte. Dabalataan ani hidhamee ji'oota 7 booda hojjettuun daba kana narratti raawwatte suni otoo ishiin bilbila ishiitiin bilbilanii hiriyoota ishiitti haasoftuu hojjechiiftuun koo suni dhageessi. Mana galee jiru kana keessatti daa'ima isaanii dura kuffiseen akka waan mucayyoon lammii Itoophiyaa tokko kuffifteetti viidiyoo waraabee ishii dhiisisee jettee dubbatte. Kana irratti madaamiin koo suni macaafa qulqulluu koo qabattee gara mana adabaa sana dhuftee waan dhageesse sana natti himte. Ammas macaafni ati itti amantu kun yoo ati dhugaa qabaatteef dhugaa kee siif haa baasu naan jettee macaafa koo naaf kennite deemte. Sana irratti akka lubbuun koo hoolu bareen xiqqoo afurri natti deebi'ee jetti. Kunis akka hojjisiiftuu koo suni qorannoo intala sanaatti cimsitu na gargaare. Hojjettittiin suni akka dubbichi gara ishiitti adeemu hubachaa waan dhufteefi turtii ji'a 4 booda qabeenya jaraa duraa saamtee mana baddi. Yeroo kana suura ishii bakkoota adda addaatti maxxansuun poolisiin barbaadamtee buufata xiyyaaratti qabamtee gara buufata poolisiitti geeffamte. Yeroo qoratamtu inaaffarraan kan ka'e daa'ima illee akka miite hunduma isaa dubbatte. Hidhamee turtii waggaa 1 ji'a 1 booda otoo mana adabaa keessa jiru torban darbe keessa na waamanii akka ba'u natti dubbatani. Maatiin sunis dhufanii dhiifama na gaafatanii gara biyyaatti na geggeessan jetti. Argitanii gaarummaa ishiitiin mucaa kufee jiru qabdee otoo du'aa ta'es ammuma kana haa ta'u malee Waaqayyo warra isaa amanatan gonkumaa hin gatu. Tarii rakkoo adda addaa keessa kan jirtan waan balleessiniin adabamaa kan jirtan dhugaa keessan dhokatee fakkeessitoonni isin dursanii kan jiran nama itti iyyattan kan wallaaltan waan goota wallaaltanii jireenya bitaa isinitti galee kan jiru. Waaqayyo abbaa murtii qajeelaa omtuu hin dhorkatu. Guyyaa tokko isinis dhugaa baatu taatu jabaadhaa jechaan dhaamsa kooti xumuraatii jedha. Egaa obboloota koo seenaan kun seenaa dhugaati jechuudha. Obboleettii keenya kana hin beektu jechuudha. Kanaafiyyuu dhaamsi barreeffama kanaaf qabu namoonni jechuudha lammii biraatti wajjinis ta'ee akkasuma immoo lammii keenya wajjinis haa ta'u mana tokko keessa kan hojjettan baay'ee waliif galuu kan dadhabdani of eeggannoo akka taasiftanii fi akkasuma immoo baay'ina rakkina akkanaa kana keessa kan jirtani of eeggannoo akka taasiftaniif jechuudha. Obboleettiin kiyya tokko sababni itti seenaa kana isiniif dubbisuudhaaf ka'ee fi seenaan kun waggaadhaan dura waan ta'eef iyyuu sababni kan itti isin dubbisuudhaaf ka'ee fi obboleettii tokkotu barreeffamaan akkas jette. Sababa mucayyoo na dura mana itti ramadame mana arabaa keessa na dura waggoota dheeraa hojjattee fi ani gara biyyaatti galeetan jira. Isaanii obboloota lamadha mana tokko keessa hojjetu. Anaani hojjettuu sadaffaa na dabalatanii. Garuu isaanii
baay'ee afaanillee waan beekaniif ani afaanillee hin beeku. Jarri isaan bira hojjetanis immoo yeroo dheeraadhaaf isaan bira hojjetanii jiru waan ta'eef lamaan isaanii na qabanii akka waan ani hojiin hojjenne akka waan ani yeroo hundumayyuu rafuu akka sanatti itti himanii hojjettuun kiyyas akka ati raftuu fi akka ati taa'aa ooltuu fi kan nuti si finne maaliif hojii hin hojjettu jettee gara biyyaatti na galchite. Kanaafiyyuu hordoftoota keetitti dhaamsa kana biraan naaf ga'i. Of eeggannoo akka taasisanii fi ani biyyaa dhufee otoo waciillee ofirraan kaffaliin gara biyyaatti deebifamee jira otoon quba hin qabaatin jettee obboleettiin kiyya tokko dhaamsa akkasii waan naa dabarsi jette. Gorsaas irraa hafuutannu guyyaa tokko bilisa sin baasuutii danda'a. Namni dhugaa nama awwaalee dhiisuutii hin danda'u. Dhugaan boolla keessa iyyuu qotanii yookaan guyyaa tokko boollicha keessaa ofiidhuma isaatiin qotee of baasa isiniin jedha. Obboloota koo dhaamsi kiyya isa kana fakkaata. Yaadni dogoggoraa yoo jiraate na of galcha jecha viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naa turaa hedduutu akkasiin jaalladha.